ta'ee fi walakkaa watatu akkasitu jira dhugaa jiru kana feetan jechuudha. Horiin isaa jalaa guuramee dhume horiin hoggii darabee holii caffetti horiin lafa gartee dheedaatti gisee bobba'u horiin nagayaan hin galu horiin isaa abbaan darabee olu hin galu kaarra eege boruun jiru du'ee jira habiraa jira jechuudha isa biraa ajjeesanii horii wali qabatanii oofan maaliif biyyi abbaan qabdu biyyi waraanaan bulu jirti abbuma harkee olii gabbutu jira wallagga gaafa durtu mana qawween keessa hin jirti wallagga maaliif adamsee bineensa gafarsa dhee nyaata kuruphee dheetii irraa adamsa bineensa fiti waan kan hunda qawwee hundarraa guurratanii fitaniiti hiyyeessa boodaansanii miciyyootana har'a gartee mul'atee miciyyoon dubbachuu jirti malee warri miidiyaa irratti akkaan sooramin kan sagaleensa wallagga keessa gisee amma deemtu lafee uummata wallaggaa guutuu jechuudha. Wanni amma qoreessi dirtu wallaggaa keessa lafee uummata wallaggaa akka qoreessi dira. Mataa uummata wallaggaa akka qoreessi dira. Har'a miciyyootana harkitan malee kaameeraa duuba miliyaara jechuun miciyyoon sababaa biyya namaa deemteen mul'ata qabdi sagalee qabdi dandeettii qabdi jabduu namaati dubbattee ofirraa buqqaafti obboleettii teenya tana warreen biyya faranjii biyya adda addaa keessa jirtan warreen biyyoota adda addaa keessa jirtan carraa biyya lammaffaadha miciyyoon tun qabeenyaas dhabdeeti maatii siiti dhabdee jirti. Carraa biyya lammaffaatti akka gartee imalchiiftan addunyaan tun tanuma abbaan si irraa kute yooniif kan oromummaa jaalattan taate waraanuma adda bilisummaa oromoo sanuu gargaartanii waraana gargaaru jirreettan tan taate warri biyya alaatii nama gargaarus ibro yaadaniin tubaradhaa muutu gargalatoo miidhan jedhanii warri biyya gargaaru jirus dantaa gartee achi gargaarsa kana keessa maallaqa irraa hambifattee kaan waraana adda bilisummaa jettee irraa guurratte warri khalafataa jirus waraana adda bilisummaa oromooti erga jaan waraanni taa'ee qamaa'u hagartee wal nyaatu hojjetee hojiin finne dimokiraasii jecha maati hojjamni hin jiru jechuu biyya san keessa kanaaf uummata qashtii wanni isinitti amanuu qabdan hawaasa jechuudha. Hawaasni gartee hawaasni oromoodha nama gartee hawaasa ta'uuf nuu taanu nuti yoo Faransaan nu bulche akka Jabuutiitti akka Somaaleetti akka biyya biraa yoo Faransaan nu bulchee nageenya nuu kannee firii nuu kannee barannee nageenyaan taane nuti namni biraa nu bulchuus irraa dantaan qabna. Aangoon nuti nama aangomsuurraa wanni nuti dantaa qabna malee nuti namni nu reebuu nu tumuu nu jafaquu uummanni hawaasni oromoo dhumuurraa dantaan qabna nuti lubbuun hawaasni oromoo dhumaa jirti reebamaa jirti kutaa oromoo keessa irra walaggaa irratti dambaru takka jira Harargee keessa waraana adda bilisummaa seenee jira Arsii keessa seenee jira Jimma keessa seenaa jira Shawaan ta duraanuu dhumaa jirti Walloon ta duraanuu naftanyaan dhumaa jirti kutaan oromoo takka tokko qabna jirti Baalee Chingindiir irraa achiin jala saniin karaa sawweenaatiin keessa jirti jechuudha. Gabaabatti isirraa xumuraa'u kutaan oromoo takka hundi gidiraa hamaa keessa jirti obboleeyyan keenya wallaggaa kun adda malee irra ture malee galatoomaa carraa keessan qabee dubbaddaa obboleeyyan keenya hawwii faadhaa hedduu nama yaada qabdan dubbaddaa galatooma. Dubbaddaa kaajaran dabalee olii kenna dubbaddaa. Deme de velar itu kan, ma, wallahi injir. Bro, debat di bro. Tuh kan nama apa? Nama kalce berarti. Naga sai. Naga sekali lu punya debat debat. Sekali lagi sa. Ya naga sa debat dong. Wala sebelumnya ki ya do telepon abiran jiru warri nugalchi jettan yero do fese nama galchan jira. Warri sentan tartiban dubbadda kale do abdi ya so tankana tuma nuti toleti nulle asi musensa jira jada turre ata oromo bai badi wagam nu lalle no namni wal sifanna jedeti gadi sifanne sirna wayani namni ke nakanat sanyi ndugu gabne amma waraana adda bilisummaa oromootii fi mootummaa godhae isaan lamaan angoofi ummata nagaha qotee bulaa daa'imman jalaa guuraa gorraa nama akkanatti ofii gorraa ofii ajjeesan hafee odoo diina irraa dhoogganii diini daangaa cabsee akka ganda abbaan qabne akka biyya abbaan qabne nama makiinaa keessatti akka argitan rashanaa jira. Namni namarraa baay'ee namarraa dhadhadhee jedhu ani garuu akka kiyyatti qaama kana lachuu hin deeggaru qaamni kun lachuu oromoof illee bu'aa wayitu waan jiru oromoo adda bilisummaa oromoo illee oromoo ficcisiisaara malee ka mootummaa illee silaa ofiiyyuu fitaa jira malee homaa oromoo bu'aan jiru bu'aa takkallee nu amma oromoon kutaa 11 jennee laakkanna amma kutaa 10 deebine manni wallaggaa akka hin jirretti namichi gaafa masaraa mootummaa Hussein irraa eegalee qawwee waggaa 5 kan uummata wallaggaa irra duguugaa jira
Oromoon kuwan illee odoo miidhamu ummanni Wallagga akka dhumatetti yoo namni hin jirre lafti bu'aan qabu. Lafti namaani. Namni illee namaani lafti illee namaani. Ummanni dhumatti. Amma mucattii tana asirratti garaa nama nyaata waan jiran macuree nama raasaa asitti argaa jirra. Abbaa jalaa ajjeesan jaani. Leengadda fannoon ajjeefte mootummaan ajjeesee jiran waan irraa quba qabullee hin qabu. Jaalala kun amma wanni biraa falli biraa hin jiru. Falli jiru Oromoo wal ijaaru. Wal ijaareetuma Oromoo yoo tiffate malee daangaan Oromoo illee tiffamaan jiru. Oromoo illee nagaa bahaan jiru. Mootummaan fixa, Amaarri fixa. In beektanii asiin dura gisee lola wayyaanee lolan sani namni fannoo keessummeessee naannoo Oromiyaa seensisa Shimallis Abdiisaa ta'uu namni dagattan hin jiru. Hin kabachiifne. Isaan ofii wal fixani diinni ammoo qotee bulaa kenna uummata nagaa uummata tiffatee bobbaafatu qabeenya isaa saamaat isa fixaat akkanatti duguggaa sanyii duguggamaa jira. Nu amma namni asirraa wacu uummata akka bu'aa wayiitu fixaan jiru. Kanaaf Oromoo akka wal ijaaruu warra bilisiginnaa deeggaru kana illee nu garramee. Namni mootummaa tokko deeggaru yoo mootummaa tokko uummata bu'aa bu'e. Biyya kasaarsee kasaaraan gaheetti biyya marukkisa nuwataa jira. Akka waan qiyaamaan Itoophiyaa buutee tama sa'aatii kana. Wanni hundi qaalee samii dhagee nageen hin jiru. Haalli nuuroo uummanni ittiin jiraatu jibbisiisa. Namni magaalaa ofii keessa galuttu galgala sa'a 12 taanaa cufuulaa fi cufate namni bakka mara. Bahee socho'aa hin jiru. Mootummaa deeggaru namni kun mootummaa kun biyya bulchaa jira jedhee deeggara. Biyya waraanaan bultu biyya nama gabbaan ajjeesan yeroo ammaa uummanni Wallaggaa addaatti mattaa'uu baafata. Maqaa Wallaggaatiin hin baafatan. Argaa jirtanii waan hayyoota Wallaggaa godhan. Baqqalaa Garbaa deengadda hidhaniiti xuurataa baasan. Biraanuu Naggaa dullachaa baraa ektiraati sammuun isaa karrab achi fidaniiti ministeerii wani sadarkaa amma ijoolleen Oromoo gaggara galtee duuba deebitee kun barumsaani macarrashaa taate. Kana wanta kanamichi akkuma gaafa masaraa mootummaa Huseenee kaartaa midilikiitii fi siidaa isaa bocatee Huseenee homa takka diina Oromooti malee abbaa fidaa jaalatu abbaa fidaa jibbu wanni inni Oromoo bu'aa jiru hin jiru. Oromoo misoomaan gad deebi'ee du'aatii namaatiin dhumatee sa'aatii kana Oromiyaa irraa fe'anii qara biyya mararra yeroo ammaa Oromiyaan beela. Kana isa godhi akka sirna Haayila Sillaaseetti deebisee uummata beelessaa jira. Amma isin wanni gootani wanni takka wanni biraa wanni fidan hin jiru. Oromoo ijaaru namoonni xixiqqoo ijoolleen beekamtii miidiyaa kanarra qabdu miidiyaa kana sagantaatti waniitu waan nama fidanii ijaaraniitu sagalee uummataa ta'u malee akkasii rabbi kayrii aguru muyyattii tanaallee ammoo sagalee haataanii keessatti warri Dubaayoo as keessa jirtani gattii bira gaa tasgabbeessaa haala isii mijeessanii fi akkuma amma jedhan kana gara biyya sadaffaa baqattummaa yoo geggeessan malee waa biyyatti illee deebitee zarii isii kutanii qabeenya isii kutanii wanti isiin baa qabdu tokko hin jiru. Akkasii rabbi kayrii haa godhu ganuma kiyyaan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرى جرسو ورا منتي برا. السلام عليكم. جرتو. بامو تريبه هيرنتي ينا فقط. اتفوف أيه دي فما اتفوف. أكم جرت. أجي نسمبرا دابا كجراتني. جرى جتشو فيلي كجرو. Kalau bungkes sejurtu mau dubatan, baga jeratani. Duraan durse warroonni asala deemtanii kofaltan. Eenyu yoo deeggari paartii feetes ta'e wanti isin kofalchiistu hin jiru. Paartiin siyaasaa paartii siyaasaati. Siyaasaa eenyu waan isii wallaalee biraa galaa jira beektonni hayyoonni warrummaan sammuu silaa qabu. Siyaasaan Itoophiyaa faallatti garagalte waan dubbatuuf waan dhiisadda wallaalee mana deebi'eera. Taa'ee ilaaluu filatee jira. Sin ammoo warri har'a suuraa gootota siin gaggaragalchanii kaan ol deebisanii kaan gaggaragalchitanii warra du'ellee warra jiru gaggaragalchitanillee xiqqoo sammuu keessan sirreeffadha.
jechuu barbaada. Kanatti aansuudhaan ka mucattii tana hedduu tokko nama gaddisiisa. Waan hedduu tokko nama gaddisiisu. Isii miidiyaa kanarratti beekamtii fi uummanni illee isii beekaaf haa ta'u malee warroonni sagaleen isaanii dhokatan hedduutu jira. Warra qabdii namoonni baay'ee waan kana dubbataniiran. Kanaafi mucattii tana akka ta'etti Oromoon yooma gara biyya sadaffaa akkuma namoonni na dura haasayan jedhan godhameef gaarii natti fakkaata. Gargaarullee dirqama. Kanaafuu waa'ee siyaasaa Itoophiyaa kana dhiisanii hawaasa giddugala godhatanii waa'ee hawaasatirraa waa'ee ummataatirraa haasayuudha malee waa'ee siyaasaa woboodhaa ani bilisiginnaa waa'ee kanaa dhiisamee haa turu kun nama nagaya qabu nama manni isaa nagaya qabu nama jiruun isaa nagaya qabduutu waa'ee siyaasaa haasaya ka siyaasaa itti deebina waa'ee hawaasa keenyaa ka dhumaa jiru ka jumlaan dhumataa jiru irra giddugaleessa godhannee yeroo kamiyyuu dubbachuun dirqama sagalee waliif ta'uun dirqama eenyu warroota gurguddaan kun callisanii maaf callisanii gaafii kana gaafachuun dirqama beektota baay'eetu jiru beektonni Oromoo har'a gamaaf garanti wal hiranii bakkeetti ba'anii maaf hafan kun gaafii tokko har'a namoonni silaa beekamoo jedhanii Oromoon of duratti ilaaltu dhumaatii uummata kanaa akkanatti ilaalanii callisan maaf barbaachise kuwaan hedduu tokko nama gaddisiisu kenna kana rabbumti haa dubbatu malee waan hedduu nama gaddisiisu maaliif jennaani Oromoon ofii isaatii wal lolaara diinni fannota masii nama jeesee asiin bu'ee jedhanii ana akka kiyyatti Oromummaatu ofii faannoo walitti ta'ee faannummaan Oromootun uummata keenya dararaa ajjeesaa jirti malee faannoo biraa Oromiyaa keessa seentee uummata keenya duguugaa jirti hin jiru. Aangoo isaaniitiif uummata kana dararanii gidduu isaaniitti uummata ajjeesaa jiran malee waa'ee fannoo osoo walii galii namni 10 bira makaraa tokko deemuudhaaf Oromoon tokko walii galuu hin danda'u. Kaleessa wayyaaneen waggaa 27 bulchaa turte sanit doo isaadhaan hafantee jeefte har'a ammoo akkamitti akka ajjeesaa jiramu laalaa jirtan hundi keessan. Anaafatti ammoo kanaas deebinee yeroo laallu siyaasa asiin buute asiin kaane asiin ol deebinee maal jechuu kana dhiifne waa'ee hawaasa giddugaleessa godhannee irraa haa dubbannu isiniin jedha sagalee ta'u ammoo hin dhiisinaa namni kamiyyuu mana yeroo banattan sagalee hawaasa keenya ta'uun dirqama kun hedduu tokko nama gaddisiisa akka dubbataniif akka itti dhiisan illee nama dhiba kanaafuu yeroo kamiyyuu hawaasa giddugaleessaa godhannu waa'ee siyaasaa itti deebitan namni waa'ee siyaasaa barumsa siyaasaa namni qabu waa'ee siyaasaa dubbatu ammoo akka uummataatti dubbanna waan ta'eef kana isiniin jedha yoo sagalee isinitti ol fuudhe dhiifama dabarsee jira maammoo dubbadhu. Ayyee galatoomi sanyii kiyya jaarra keessaniif ulfaadhaa hundi keessanuu waan guddaatu dubbatteerta ummata keenya rabbiin isaa tiksu bakka jirutti kabaa jiru bakka jiru ilmaan Oromoo kabiyaalaa jiru biyya keessa jiru hunda isaaniitu rabbi haa kabaju saatii isus rabbi rahmataa godhu ka jiru immoo rabbi jirutti haa baasu maaliif walii sagalee ta'uun keessan baay'ee nama gammachiisaa tokkummaa labsuun keessan baay'ee nama gammachiisaa waan miidhama ta'e kamirraayyuu gaddaa gammachuu dhufe kamirraa'uu cimina keenya akka cimfannu tokkummaa keenya akka cimfannu akka dhaabaa waliin qoonne akka gandaa fi amantii waliin qoonne kanarratti wal gorsuun keessan baay'ee bareeda ammallee wal qarqaarraa wal jarri bareeda ana roobni wayillee na biraa roobaa jira ammas biyya keessa jira waan ta'eef yaada hundayyuu isin hunduu dubbattanii haa taatu waluma gorsaa ummata gurguddaa jallate kanas rabbiin waa qajeelchuu nama beekaan isaa jallise gartee wallaalaan qajeelchuun nama dhibaa beektota teennatu jallataadha hayyoota teennatu jallataadha dubbiin bakkeen badde achitti waabeen eessa jallate jennaan ilkatti ilmi ammoo eessa badde bakkeen nuti gartee cinqii qabnu nuti akka ilmaan Oromootti tokkummaan qabna dhibba isiima kana paartiin Oromoo garuu tokkummaan qabu rakkoon keenya achi jarana bakkeen miidhama keenyaa fi itti cadabellee achi mee paartilee kana qaata wallaalaan gorsa qaata beekaan gorsaa darbu haga dandeessanittuma himaa ulfaadhaa galatoomaa itti fufaa.
Galatoomii maamee anis amma rabaa'uuf deemaa jira hundi keessanuu galatoomaa yaada baay'ee kaaftanis yaada baay'ee kennitanis. Abdi di barbaade sida be follow na de bisi garsanya gazesa ke nabdi. Akkam jirtan naga keessan Hayye naga naadura. waan jiru hundaa dubbatanii jirtan wallahi zala taa'ee sin dhageeffataa ture. Kanaaf sagalee olii ta'uun bareedaa akkuma isin dubbataa turtan kanaanis jedha wallahi wanti biraan dubbanna wanti bira waan mixattii tanammoo baay'ee nu marare. Namni bira hin deemne jedhanii malaa deemuun oolan natti fakkaate inshaallah kaa hundumaa guyyuu. Ayyee galatoomee Roozee Ahmad. Abdii atillee galatoomee keessumaa ijoolleen Dubaayii jirtanii Abudaabii jirtanii akka deemtanii jajjabeessitanii bira dhaabbattanii keessattuu ijoolleen Wallaggaa wal ijaarree. Assalaamu alaikum. Akkam jirtu obboleeyyan? Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Innaa kanarratti hojjedhaa Obboleeyyan yaada waan dubbatamu malee hundumaa dubbattanii jirtanii garuu wama tokko lamaan juu barbaada. Wanni juu barbaadu uummanni amma asirratti baanee boonyee wal boochisanii waan dhufu tokko hin jiru. Ammoo gargaarsa walirraa sassaaba Oromoon ammoo fedhe yoo sassaabe uummanni tokko ofiin hidhate malee hidhachiisuu hin danda'u. Jara nafteenyaa tana nafteenyaa nafti maan ofirraa jeebisan jechaan meeshaadhaan. Boochaan manu asirratti baanee mucaan tun boocha akkatti boochu kanan arganii hamilee godhata jarri hin taa'an namarraa. Falli jiru hidhatuudha kalas ummata san ummatumti sun wama qabu gurguratee hidhatee ofirraa eegu jarri tun riphee lolaadha. Waboo maaliin jiru poolisii Oromiyaa hin danda'an jechaasaa yeroo mijateefitti sheenanii rukutanii jeebi'u jechaa nama cafacafanii. Namni immoo dargaggeessi amata 15 mootummaan darguu hin danda'u. Riphee lolaadhaa shiftaa mukaatti yeroo barbaadanitti seenanii bahuu danda'an jecha. Dargaggeessi amata 15 14 immoo dhala wajjin baqatee kaampii baqattootaa kee taa'uun kun fafa. Horii immoo ishiinuu saamaa jirti loowwan jechuu. Loowwan ishiin ooftu kana gurguree bitatee qe'een eeggatuu qaba jecha namni. Dhumanii guyyuma raareen falakkaa'uu lakkaa'uun faayidaan qabu. Amma fakkeenyaaf shawaa kara darraa salaalee sanitti rukutamtee teesse jecha uummata sanirraa gara kaarrayyuutiinis akkaana. Uummata Wallaggaa kanatti deddeebitee jirti. Waraanni immoo Oromoo kunis tarkaanfii inni fudhatu tokko nagarre dhugaa rabbii hoo dubbanne hamilee amma tokko nama cabsa jecha isaan komatuuf osoo hin taane. Bu'oocha kana inuma dhiisaa dhoffadhaa garaa keessatti dhoffatu wayya beektaa amma namni madaan qabne hin jiru jecha namni bileessa dhabee abbaa dhabee lola tokko irratti maatii jahaffaa nama dhabee dhoffatee taa'u jira jecha garaa keessatti qabatee akka naannoo keenya kanatti. Bu'oonyaan jara saniif hamilee ta'a jecha. Sila san ta'eefu kanumaan juu barbaada. Uummanni itti yaadee uummanni naannoo sanii daangaa jara kanarra jiru itti yaadanii ofii isaaniitti qawween 200 mana jaarurra qawwee yoo bitatan santu gaafii manni rakkoon qabu daasuma ijaarratee tokko hin jiraate namni ol lubbuun jiraate qotate. Sila san ta'eefu uummanni naannoo sanii itti yaadee hidhatuu qaba. Namni biraa gargaarsi bakka biraatti dhufu yoo amma fedhe ta'e hidhachiisuu hin danda'u jecha uummata tokko uummanni sun ofii hidhatuu qaba. Ofii isaaniitti ijaanii. Jarri gara saniinuu akka amma darraa salaalee fa'aa kaarrayyuu sanfallee miti jecha abbaa bishaan ceetee dhufti karaan ishiin baatu tokkuma eeganii ofirraa rukutuu hin danda'anii jecha kun rakkina ijaaramuu tokkummaa wal dhagahuu dhabuuti. Uummanni Oromoo asii achitti paartii tokko jala deemuu dhiisee mootummaas ta'ee paartii fedhe deeggaruu dhiisee dhimma lubbuun jiraachuuti of eeguudha kalas. Kan si loluu dhufu nama keetitti meeshaan jaartu ishiinis hin bitatti bitatanii kutu ofirraa kutu kalas bo'uun faayidaan qabuun jakanuma. Waan tokko dubbachuun barbaada dhiifama iddoon dalagaan jira darbee carraa argachaan ture. Wanti Oromoon beekuu qabu yoo jiraate amman tanatti jechaadha. Cabiinsa Oromoo dhaqqabe kana furmaanni maali kan jedhuu fi armaan dura keessaa yoo gaafa sirni Haile Sillaasee Oromoo fixaa turetti dhaga'ama. Gaafa san jecha Sillaasee Oromoo lafarraa fixaa ture eessatti rakkoon dhufaa turte gara kibba ba'a Oromiyaati. Kibba ba'a Oromiyaa waggaa jennu Harargee irraa jalqabee Baaleen fudhatee Arsii gar tokkee
hawaasa kanarra rakkoon ture jechaadha. Gaafsan sababbiin rakkoon irra turteen sababa hidhata waraana bilisummaa Oromoo naannoo sanitti humna guddaa qabuuf jechaadha. Yeroo sanitti jiddugaleessi Oromiyaa Shawaa fudhatee asin Jimmaa fi Iluu Abbaa Booraa Wallagga fudhatee naannoon kun naannoo tasgabbii ture jechaadha. Maaliif sababa waraanni bilisummaa Oromoo naannoo san hin jirreef jechaadha. Gaafa Haile Sillaasee fudhatan dallomannaa fudhachuu dandeettan lola malkaa amaanaa jedhan hagayya gorraasaa jedhan nama lubbuu fuudhanii nama jiraa gorraanii lola darbaa turan jechaadha. Yeroo san miidiyaan hin jiru Oromoon quban qabdu. Kanaaf har'allee rakkoon Oromootti dhufte tuni rakkoo hidhata siyaasaatiin wal qabattee murni siyaasa biyya keessatti qabdu biyya alaatti jirtu walitti bu'anii waan kana geggeessaa. What is the solution kan jedhu Oromo we do not have any enemies with another nation. Oromoon rakkina tokkollee qabu enemy siyaasaa jechaadha. Rakkoon nuti qabnu rakkoo cabiinsa siyaasaa irrallee siyaasa ijoolleen asirratti sooshaal miidiyaa tiktook irra dhufanii waraana bilisummaa Oromoo deeggara awwaboo deeggara EPP deeggara jedhan rakkoo guddaadha. Wanta xiqqaan laaluu hin dandeenyu jechaadha. Kanaaf haga dandeessan ijoollee Oromoodha. Waraana bilisummaa Oromoo qofa osoo hin taane yookaan EPP osoo hin taane nuti akka sabaatti sabaaf dubbachuu danda'u qabna. Ammaan boodatti illee eenyutti Oromoof hojjetaa jira eenyu Oromoof dubbachaa jira giiftiif dubbachaa jira moo Oromoof dubbachaa jira addaan baasee hin beekni sabni keenya. Ispeeshaalii yeroo rakkoon dhuftu warroota dubbatanii fi kaan illee addaan baafadha. Amma abdii kana mucaa kan long time beka wani no jet wae sabat garu warron famous yar jedhaman no famous in TikTok namni waa uumeetin talentii qabu tokko asirran jedhu dhugaa walitti mudaaf famous kan jedhamu yoo waa uumtee kalaqtee Google keessa kaa'atte you are famous. Jedala badda jedala dimtee furatte it's famous Google keessa jirti gadamsee furatte tullu dimtee furatte aanole yoo furatte calii calankoo furatte famous ira rakki guddaan mul'atsun Google keessa rachaat. Kanaafi har'allee Oromoon gowwummaa cabiisa siyaasaatiin wal qabatee dirree TikTok Oromoo gidduutti uumeen Oromoon faffacee wal dhibaa jirachaat. Sagaleen uummanni kabar baaduun eessaan akka nam tokko ta'an ijoollee Wallaggaa quban qaba ijoollee kutaa Oromiyaa 11 quban qaba jechaadha. Messaging keessaan adu Facebook irratti nu dubbadha Facebook irra akkas nu godhaa jechaa jiran. Amma fakkeenya mucayyoon dura dhuftee mucayyoo Wallaggaa akkamiin Naasir sagalee ta'a akkamiin dubbata akkamiin nurraa dubbata akkanatti akkamitti Oromoon bilisoomamee fakkeenya mucaan kun Oromummaa fi malee takka nama jibbaallee hin qabu yoo aaree nama ufuu aarsan ufii tuttuqan ufii ufan rabsiisan malee inni homaa hin goone fakkeenyaa fi arra yoo inni gadi ba'e sagalee tokko akkamiin nuutaa jettanii isin akkamitti wallaahi rabbiin baay'ee isin dararaa jira akkasitti gadi baatanii afaan hin daddarbamina uummata keessaniif uummanni keenya dhiiga kenna uummanni Wallaggaa kanaafiyyuu garaan nyaata waan ta'eef asirra baatanii waan hin taane walitti darbachuu osoo dhiistanii gandummaa leellisuu osoo dhiistanii tokko taatanii uummanni keenya garuu baay'eedha miliyoona 60 garuu yoo Oromoo keessatti dhufanii nama ajjeesanii nama fixanii wallaahi ijoolleen biyya ambaa dalagatu gubattee keessii fi madaa'ee mana ofii xaarteetiin biyya Arabaa keessatti halkanii guyyaa hirriba dhabdee gubattee ijaarrattee gadaadii jedhatu kun ogummaa sibii rakkoo qabdee. Yeroo tokko illaa siiftu aggeeffadha sitti nima wallaahi ani yeroo tokko laalaa jechuudha isaan faannoo jedhan malee ofumaa wali gargarii wal fixaa jiranii hin jaamtee re'aan wallaahi akkasuma fakkaatu bakka Oromoo fixaa jira Oromoo wal fixaa jira osoo walii galee osoo walii galaniitiin wanna ta'anii kalaas ilaa sabni kun dhumatu ture isaanuma ture walitti argalanii barbee ummata nagayaan jiru kawaasa akka hin beekne miskiina irra deemanii ajjeesan wanta garaan si gubatee dhiisne gara asa makiinaan karaan ajaa'onni jechuudha dhugaa rabbi tokko naddoon tokko jechuudha asirra baatee akkami sagalee nuti akkami akkana ta'a foto ta'an wallaahi isinoo mee maal faayidaan keessa afaan keessamlee uummanni oomishu isinii godhanii jibba sarraa qaban malee qoyi maaki jibba sarraa qaban malee jechuudha Abuudabee keessa dhiirri tokkichi Dubaay kana keessa Naasir bichaa jira akkamatti gubata mucaa tokko jetti gubata inaaftota uummanni Oromoo bakka kana wali inaafee karaa guddina bari Naasiri namatti ergeetiniin soqeetiniin dalagaa fi dhiise bira dhaabbateetiniin qarqaaraa jira har'a akkamitti as baateetiniin nu sagalee akkamiin nu ta'a ishii eeganni nuun ta'in himaa mucayyoo sanattanii furuu dadhabdanire afaan bicha wacuu malee sagalee nuun ta'in gizee jedhanu osuma nuti jettan bari ishii dhumataa jirtu beekadha nun tuttuqinaan dhuftanii Oromoo arsii jechuudha dhugaa dubbachuun
fi takkaana marra nama hundaayyuu amma nu jibbaa Oromoo kamiyyuu hin qabnu nuti Oromoo kutaa 11 hin jaalannanii kabajjina jibbaa Oromoo kamiyyuu hin qabnu jechuudha isin garuu akkaataa itti yaadda wallahi namaan galu jechuudha ana baay'ee na aarsite ammantaloo addutteetini waan biraa softee deem wallahi na gubdee jechuudha maaf nurraa dubbata dibii barate maaf nurraa dubbatetti maarraa dubbanni Oromoodha nuti jibbaa Oromoo ila nuti jibbaa Oromoo kutaa 11 hin qabnu afaaniin garuu tuqaa jaalannu malee nuti jibbaa hin qabnu gadi baanee yeroo nama kamiyyuu sagalee isinii taana malee nuti jibbaa keessan hin qabnu dhuftanii jibbaa keessan nutti hin garsiisina ummata lubbuu fi fixataa jiru garaa nu nyaate akka maletti yoo duu garaa nu nyaate Oromummaa walitti qabnutu nu quuqeetini asirra baanee isinii wanna jenne malee waan biraa miti isin garuu akkaataa itti yaaddan kun namaan galu wallaahi burteen dubbaddu amma carraan keetti sagalee kee sirreeffadhu Guys, please amma waa'ee isaanii dhiisaatii jechuudha karaa kamiin akka mucayyoo tana jajjabeessinee bira dhaabannu wanno jechuudha malee waan duraan darbe hin qaaqinaa dhiisaa bannaa takku bakka. Isa amma naasir wanta kun naasir masatti dhaqeetan bira dhaqeetoo laayivii irra galee wanta hundaa yoo qarqaaramu wanta qarqaaramu hundaa ijoollee fuudheetii harkaa fuudhetoo dhaqee qarqaaree waan jiru hundaa laayivii irra galee sinitti hima jedhee jira sa'aatii lamaan guutuu. Kun naasir naati warra galabbataadha deemate. Naasir tokko maayisi duuboo naasir uummata miskiina cinaa dhaabbachuu malee cinnaa guddaa bira dhaabbachuu malee osoo amantiin osoo gosaa osoo ganda keetiin gargaarsu qoodin. Dhiqaa naasir hin geemmetu naasir jechaa jira. Naasir amma inni ofiisaatu sarchaa jira. Mee sarchaan Abudaabii isaatti meeqa karaa isaatiin bira bitanii mammaa bitanii naasiriidha. Kanaafuu amma walirratti duuluu dhiisatti waan masin jibbitanii naasir masin gadi gara battasatti ayyoo bira dhaabbachaa deemu. Ruzi kuftata sura gadi bae iyo wae nasiri male kan be kun bega duga ke ti kashti ke Nujira tu burteeti ya wallahi beeyta aw sente jechuudha nuti mucayyoo sagalee ta'aa jirra Oromummaa isitti nu quuqe mucayyoon tun miidhamtee jirti qabeenyoo fi dhabdee biyya ambatti dalagatteetini baay'ee miidhama qabdi garaa nu nyaatte ummanni achi keessa jirtani Dubaay hin jirta mucayyoo tan akka lubbuu isiin baane lubbuu isii bira dhaabbaddaa dhaqaatini fuura jennee asii sagalee ta'an akkami gadi bahee naasiri nurraa dubbata qadeen gaddan warrabsaan turre deen gadda akkana nu jedhaan turre jedhani sente jechuudhaan warrabsitee baateen taloon mee akkamitti yaadamee nama akkanaa kan akkamitti wallaanuu Oromummaa yoo nu jibbisiisaara jechuudha akkana taanaan jechuudha maali ummanni isaanii dhumataa jira ummanni isaanii yoo sagalee ta'an isin maaliif mana banattee mucaarraa dubbachuu dhiiftee mucaan fuuraa jira maal godhatti waa'ee naasiri maali akka isaanii garatti Oromoo ima wallola Oromoo kutaa 11 kan wallolle hin jiruudha garuu afaanii wallola malee gaafa diinni walirratti duule walitti ilaalu jechuudha walitti hin callisu walii gadi bahee sagalee ta'a keessattuu uummanni arsiifu wallaahi jibbaa uummata kamiyyuu hin qabu gadi baanee haga fedhayyuu taanaan sagalee taana garuu isaan qiimii qabatanii jechuudha wallaahi gadi baanee waan biraa nutti haasa'anii baay'ee namatti dhagama jechuudha osoo wal bira dhaabbatanii bareeda dhufa malee komii wal komachuu dhiisanii diinninuu kan fixaa jiru baay'eedha Oromoo walirratti qiimii yoo qabate hedduu nama jibbisiisaa jechuudha. Ani lakkan jedhu ila obboleewwan koo nasiri hidhamu akka deemertatu uummata keessa maatii keessa firoota keessa sinirraa fixe kan naasir jetta maal sun godhe mee naasiri mee sun godhe uummata keessa sinirraa fixe ganda keessa fixe saba keessa fixe kun gandi keessa sinjara dhumee uummanni keessa sinjara fudhaa jiru iyyuu koode obboleewwan keessa cinaa dhaabbachaa kan jira asi Dubaay dhaabbata Abudaabii deemaa kan jira. Baay'ee nama gaddisiisa. Wallahi baay'ee tokko nama gaddisiisa. Akkaataa Oromoon kun itti yaadu, akkaataa isaan itti yaadu hedduu nama jibbisiisallee hedduu amma of na jibbisiiste bari mucayyoo wallahi of na jibbisiiste. Akkanatti bar maalummaaf nurra dubbatetti bar maalummaaf ishiirra dubbata fotoo ishii laxxafate maalummaaf gadi bahee dubbatetti bar. Maaliif
Gaddan warrabsaan turre jette bari Naasiri ajjeese diina itti ka'ee intume maal godhe fadiini morma nurraa muraaru baay'eedha akkamitti har'a gadi bahanii Naasiri maal godhe isa hoo bareeda wantu sagaleen kan kenjiru warra wallala jinasina warra jindeeru jibu warra jala wal jinda tayna sayna ko ya bakka mutayon la kon suwa man tayna forma tu kan la kan duma sare